Naguma, nagada, fayyuma, naguma. Namichi minaasan dabarse. Adaraas numa. Adara. Asumana bayna kana gurgura jiru. Adara. Ish, jela. Asum. Adana sumatan kene. Ish. Mata. Shilingi na bira kabda. Kasi. Kechana deebisi natti kenni nan deema. Natti kenni. Inka bujua zirziri kana maalan godha ka. Maalo gifti to. Torbana fudha. Taa'ure. Torbana fudha. Ishi ka. انت عليك هذا يصير مال كلش ايش ماله ايش ايش اذا قلت ايش بعد ما شايت الدين مش مالي انا بصور انه ايش لا كغوش Makan masalah apa? Aci tahu aci wajah. Karena dia masan tay. Ayo mah. Cari ini kan. Kita baru boleh cerita. Asmanya sini jangan bagi. Arak ini amma me amma tur bani. Arak ento mali ana rati chala yuda. Baiki. Dari dah mana? Baki duratu udah sundaru. Ayo itu. Kora kana lala maroba kana nu aggafa oi. Kak, ketar ini korra si amma. Ara tu tanduk jadi re? Itu jadi mengoi. Malo. Bus. Dapat itu marah. Enno shi nu dapat. Kaba. Kot. Eşin koy amma immishin jira shi baka immishin jira wanto kuma hal kana wayenye tufara an tufa amma mal dubanna gurbasi ruma yuri na bichi kusi daffare ani ko imara kan mal na mecha kana imante to madubachu wae sitite mali akamale korre garasi ko esia garu Balu, bisa dubati ya. Dubati jitu samona kana moroba kana gadi fude. Lafti nu jala mucucati. Kuno sanyina jala ulbi kulikuni bakka gaumbe. Yake chaje jela. Sari ya dana. Wai, koji mal goda idammo. Man.
garuu namni waan baay'eedhaaf eenyuudha miti. Maaloo jiituu eenyuun jettani abbaan daakaa fuuta gasiyaa gara gatummaa haadha. Maaliif mana biyyatti maa waliin lolinaa kaa? Ayuu bashiita dubbachaa jira. Maaliif iyyuu har'aara keessatti dhuguu didde? Abbii digaa. Kaffala dhugi. See maal seeti jiitu. Ana kenna. Maaltu dhabate? Amma gallu. Ingaltu. Fayyaa mataa kiyya natu hojjete. Saree yaadadha. Ingalta. Tola ingalta. Gaaligaa uttuudhaa bilma haadha. Isaan ija biyya. Isaan ija. Mi'a namaa kan jiru. Mi'a jabsisan kaa. Saree yaadadha. Ingaltu. Mi'a namaa. Ingaltu. Ganda gadi gadi. Nama dee maala. Ingaltu miti. Namni amma eenyuun bira ree? Kaffala jettee. Isaantu kaffala? Ani isa duraa si bira kaa? Kaffaliiti gisee dhaboo. Irraaftamoo? Bootaan hin jiru ka'ii galee amma? Malakkaan kee kana ati geenyaa fi sabni Tola. Tolaan malakkaa saddeet dhuge. Biraas malakkaa saddeet isa gadara bira malakkaa kudhan. Kun namamne miti si bira. Deebii qabda kaasii. Afiti si kana dhufa. Ka'uun dadhaadhe moo gammachaa'e? Dhimma ijoofte kaa'ee. Sitti kennu Si kana dhufa afiti boru kudhan. akka ifu. Lama, sadii, afurii, shanii, ja'a, torba, saddeet, sagal, kudhan. Birri kuma tokkichaa isa keechaa isaa bakkoo muradheen boru sii kenna. Tole. Amma ka'ii gali qaba. Nan bulata. Lafti bakki bultu hin jiru. Abbaan warraa koo dhufe siin lola bakki bultu hin jiru. Ish. Tole ka. Kudooti asiin balbal si gadi ba'e. Maaltu akkas ta'e? Otuma argitu na gaafattaati. Qotee bulaa akkamitti fakkaatame akka amma akkana troqqee kana keessa kanatti kan wanni jedhe kana miti jireenyi isaa hin qotaa hin galchaa qotee bulaa adda durummaa keessa akka ganda keenyatti akka aanaa keenyatti akka aanaa meexxaroo bittu tokkoffaadha iyyuu namichi kun bakka oobdiin isaa dirree hin barakate waaqayyo isa yaadee ture inni garuu hin beekne kunoo seexanaaf gabbara uummanni isaa hiriyaan isaa ollaan isaa walirraa otoo baratan illee gaarii ture. Akkuma meexxattuu nama tokkoffaa ta'ee utuma jiru qabeenya isaa bittinneessee ijoollee isaatiif kun taanaan. Maal beekama waaqayyo gaaf tokko seenaa nama jijjiiruu danda'a. Namichi kun amma jaallatee miti obboleetti koo abdiin kutatee natti. Jaallatiin ta'e waan itti bitame sanaa bulaa jiran nama sammuu isaa adochee jira jireenyi keessa jiru seexanni isa fooyya'achaa jira. Kanaaf ati
amma sabdii kutatiin akka nama waaqayyoo ba'aa sirra jira waa ta'eefi Chainaan jedhu ati kana waaqa fuulduratti naannoo kana waaqayyo gaafa tokko jijjiiressa agarsiisata maal beekta naannoo kun jijjiiramee gaafa inni waaqa kadhatu nan argita kanaaf obboleetti koo ammas waan tokko waan sitti mun qabu abdiin kutate waaqayyoof man danda'ama waaqayyo gaafa tokko seenaa isa jijjiiruu danda'a waaqayyo na gargaaru yaa waan si gargaaru obboleetti koo abdii kutannee sageenyeette ta'an maa waan baay'ee dabarsee jira biyyeen argadhu fi boodayye dhufee kunoo hojii kana yoo tombeekiin otoo yaadinan dhufee biyya kanatti waaqayyo na fide garuu hojii amma Dhimmachuun dhaabbadhee deemee nan danda'a. Ani immoo daandii hundi waan deemtu gabaa dhangala malee machoofti naan jedhu.
Ayyaanni hodaa nabe. Lah, agartaa akka xiqqeessa. Gurbayoo horii kanan kakaastu. Maali? Wayyo, 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 wayyo. Maal taatan? Maaqii suururiin kun maali? Horii seerumaan dheedaa jiru maal abba maal ta'an? Maali gurbaa horii kanarra dhaabna? Dubbisitu. Maal? Mana battee naa sanyi. Maali sunu? Amana dhiisime. Horii seerumaan dheedaa jiru. Daa'ima duubaa kaa. Sanyii haadhasa. Akkamittan jiraadha? Akkamittan jiraadha? Biyya kana keessa namoota Ana keeti. mana sanittuu galta. Baraza, nageessa. Nageessa. Ani kana keessa. Gaman na kadang di sila dang ti sulungan na kanan jirtu ini sila tinggalon magijeda. Yawak. Erat terasa yon tan sulmo. Intano. Horii namni ilaalan jiru niitii takkittiin na qabdii mana. Utana horii bira ni jiru. Iya. Baloo boondu. Gurba. Ebe gaarii goosee dhoqqeedhaan balleesse. Intalo. Ayyaa soba ishee. Akaboonsa. Sen raggaa. Ma Ayuma. naguma gashe. Fayuma. Inquuf. Amma Mana kalatin gabati tina baradu samman. Mano sigore. kan ta'iga. Ani wanan godhu wallahi. Mana kanatti na gubdi. Kuno akka ganaa galtu kuno kana taate. Akkitti min jiraatu. Ay nangala. Bayi mana footi. Ay. Ha singashe ha. Ani giseen qabu. Beelta hun qaban maalante. Fambeera. Nama isaacha rooma acha. Bagaayera. Gastu intechu. Ana sigaare mare butai gomiti baga. Gale. Yera naga. Magabe. Ani tumanan qaba. Armi. Maalo beelee bikin. Maal godinaan jetta reekin oti abbaan keessa taakaasii akka goote godhe. Asgaani. Akkamitti maal godinaan jetta maaluma godinaan jetta ilmootu. Maalo innan beelee fan Qoonqoo kee maranii naa nyaattutti kaasii akka goote godhe. Ishinan ka. Godinaan jetta midhaan isa agarsiisin maamiini. Ishoorii biraan dhufaa fa. Ahaa. Uff maalan godhee isaa caammaa isaa xiin irratti gajaba irraan baasa malee. Iji gannuga. Iji gannuga. Gurbayo. Oo. Maal godhe? Irraa baase. Yaa? Irraa baase.
baase. Amma mee akkamitti midhaan nyaatu kana kan maal nyaataa miti isaa nyaattu. Maal nyaataa jecha hin tareedu ta'e. Maal akkas deemaa kaasii dura achi deemitu. Tuunis ijoollee ma. Acha kana si jedhani achi qitti midhaan asii fida. Nammacha yuunuba. Lakki. Harka dhiqadha. Maaloo jira harka dhiqadha. Harka dhiqadha midhaan tokko qabu. Akkanatti namoota yeroo achi Maal? Durba? Kicee? Kicee. Yaadu kina midhaan? nyaadhamus. Yaanta yare midhaan asii kushaa nyaadhoo nyaata. Akkasirraa du'e moo akkasirraa du'e quba kiloo qabda yoo nyaatte nyaata. Nyaadhamus nyaadha. Nyaadhoo na nyaadhe. Nyaattu. Yaada kee dhiisiyyuu dhoo barbaadde. Nyaattu. Hin quufa. Ye? Mango dan apa kau bisa? Mango dan cuma kau mana? Mango dan ini kan? Malam bekai. Ye? Mina kan kau bisa jalan? Wujud. Mana puasa dapat ada masih cikgu tadi semua. Tidak kayak kamu. Mana mina kan kau bisa kau tahu mango tuan lihat tu? Inte? Intala riba tu semua semua mina kiarati. Order itu mina kiar kan aku tu. Mana suka? Mana mina kan kau siapa bisa Gabriel gudis cuaca bu? Gabriel ni kata lah siapa? Apa? Siapa gua kasi siapa Gabriel ni? Ya, kalau mute siapa batu? Ya bago. Namoota si. Natti farade. Yaak. Kun ya namni uffate bakkaata yaa gorgisi muttee markaarobi. Yaa teete haadhati yaa kana gaafa natti faraddu san maaloo ijoollee kana maa jedhee sibiila du'ar keessi. Ye. Kana namni qe'ee kanatti arge. Maaloo gooftaako. Maal jedha namni kana arge yaa saasitti dhufe si alaala hin jedhin. Asumaa ta'u yaada isaati. Tuna dhibe gooftaako garaa waaqaa jalli bal'aadhaani gooftaako maal? Asumaa ta'u ko. Eecha dhaqxee moo laata? Tolashi. Intala mooja. Koombe. Intala dhaqee. Maal jetta gooftaako? Deebii kootii fi. Qoonqoo kee haa qabu. Akkamittan jiraadha. Ani gooftaako. Siima fida gooftaako maal? Deebii fidika. Yaa teete haadhati yaa maallatti faradee kana falluka ishiin ol kottee jecha. Hindee biyyan kabajame keessatti namoota iltiniitee akkittiin qoonqoo ishee haa qabu. Kanuma miti jaana kooti saala bade maalatti tamu jaanoo si filaanatti gooftaako kootin kee. Hindee? Raqxee ol kaattee. Immachoofni reedha. Mislaa birrii san hundattaan gurguraminaan. Kuma tokkoo fi meeqanas keecha kaayi. Eegate kaayi. Nitiin tonni himachaa nama ussuu ishiiti miti. Tolashi. Karaa sana fuudhe galgala kootii kana. Maal? Kootii kana eenyu fuudhe galgala? Kootii kana hoo? Mucaatu waasi sirraa nattu miici. Mucaa sirraa waasi nattu miici. Beesu kee jala. Kootu. Eenyu fuudhe kootii kana galgala? Nyatu baase. Nyatu baase. Yoo miice kana. Ayo miice. Harme. Yoo miice maarree dhukkeen irraa miice maal si godheen? Qarshii as keechaa fuute fide kana. Ala qarsheen kee abadeen qarshii maata fuudhe ba? Maadha? Nana beesilii quuftee ati. Himmachaa jettetu.
Raggaane ati kalecha ugganan galu sojin galle Maarree. fayyan galle Ara fayyana saagalee asaanun dhimine. Asaanun dhimine. Umaantaan. fayyaa koo miti galle Fayyaadha. Beemsee naman. Mana seenne dubbanne. niitii takkitti namooti Kottu raggaane. Kottu. Ani deemu. Kottu tolashi. Deemu kan lakkisi gooftaa kun. Kan lakkisi. Ageessa Kan lakkisi. Ageessa. Lakkisi gooftaa kun maal ta'e moo kun? Ani kabaja sirraan Ati rakkisi qabaaf kee yaa taatu maaliif ni ana kana? ijji gamnaa dura boochi Taa'e mee tumtas. Kottu mees taa'e. ijji gamnaa dura boochi Raasa garaa waaqaan. Wayyoo. Garaa waaqaan. Weera qabar kaata kottu nu taa'e. Ni maal gocha mana keessa seennaa miti. Kibirii eega dhabne eega. Kibiriin nurraa dhabame maal gocha mana keessa seenna. Kottu. Atisi. Bakka nama Jettii dhaabbatu. too'is. Gurbaa. Teessoo wayii gadi fidee. Maa gattaramee dhaabbataa inni immoo. Ani ishiin irra teechu. Badhaasa. Kuni sirrii miti. Maaltu wal sin lolchiisa? Maal taatanii wal loltamu? Wanni takkaatti ganama galgala wal sin dhaansisu kun maali? namoota biyyan kabajame keessatti maqaa guddaa odoon qabu Maal si mooti? Situ saree ta'e. Biyya keessatti jaarsa guddaadhaati yar. Arra bakka kabajamtee jirtutti galgalli hiyya mana keetti ganamni hiyya guyyaan hiyya maaliin inni kun? Ani gooftaa koo galgala kinoo achitti sagal dhaatii dhufan. Achii dhufnaanani ani irraa baasee ilma carqii. Carqii irraa baasanani miiccafi. Amma ganama kana ga'e fidi naan jedhe. Waggaa fuudhatti kennu keessa hin jiru. Inni yinatis. Gab jedhiitti dhaggeeffadha nuyi dubban. Siifis hin dubbanna saafis hin dubbanna nuyi addaan hin fuunu. Raggaane Oo dhaggeeffadha. galgala wajjin nuune nuti fayyaa koon galleeni kalee Haadha nasa. Isa itti seera. Keessa kaanii keechaan qabu maaliif ani sin duraan ka'e? een jirtu ati dhuguma Ani isaan sin qabdu jiru. garuu raggaanee wajjin dhufne galgala asitti dhufeetanii dadhabeetan ciise amma ciisnani kootii mucaan irraa baase si'a hoggaan irraa baasu miiccee jette ganama hogganan gaafadhu qarshiin keecheera maal ta'ee miiccite yaadi carqiin baafadhee rafe malee kanaaf birriin koo achi keecheera keechanaa fuudha qarshii kun machaa'inaan jechuudhaaf naa gaafadha birriin keesseera Gazamni hin qarshii badii. baay'ee keessa Afacha. Gazamni hin badii. naaf gaafadha Egaa ka raggaanii faana galtan galgala. Ayi ka keessa nama. Haaya kana keechaan galuu Dhagayi tola dhagayi. Maaliifi natsaa galle. Waan tokkicha natsaa galle. Amma kan na dhibe ana kanadha. Mee afacha. Mee sinaasaa mee kootu raggaani. Kootu. Maal seete badhaasa? eshi Ani kalee chuma niitii san biratti hafuun keenatti dhagahame. Niitii sana. eenyu ishiin jiitu maaltu badiree gazzabni ishee harkana isheen akkamitti beekuu dandeenya Ani arga niitiin niitii miti. Niitiin niitii miti. Ishumatu fuudhe. Kana dhaye. maalaan godharee amma dhageenya silaa biddaatti qabsiisti nan dhiistu maaloo akkumatee na godhika Badhaasa. Ana na beekta duruu. maafanii ani bee firasi malee maalan qaba Bakka. Funyaachi ureen irraa si fuudha. ani sitti Homaa kana gittiin qabine. Garuu badhaasa waan asitti. Adaraa waaqa. Adaraa waaqa. hin dubbati kanaa booda Waan isheen jettu. hin dubbati ooshii hin dubbatti irree si waan Bakka. Utama hin deemna. Akkanumatti giddiin qabini koot. Doori. maaloo taayi tola Maaliif jala garuu waanuma tokko ejjedhanii ol caqanumaa xiqqii qabu. Ani dubbuma raggaanii nasiifachi rukutu kanan hin jaalanne qofas. Dubbii jaarsummaa keessatti. Anis rakkina ishee himattu. Ani beektola ishee himadhu. Ani sittani magaashu sittani galgala keekin olaan achitti sagallafadha dhufeen dargi miicaman waan biraa waan godhin qaba nama bukeessan jiru naan jedhe fayyaa galle Afacha. Gazzaba keechani. Waaqni isin haayyamu.
dubbii gabaabaa itti. Dubbii gabaabaa. Ati mana beekaa dhaqacha. Nan naqadhe mana beeka. Mana beeka tan naqadhe. Raggaadeen ati herbee keenya waan abadiina siifachi. Xeenaan qabduyyuu. Maaloo walirullinaa kaatola. Jedhi bakka. Jedha. Eshi ka. Ati maaloo jigijigiin. Ulfina siniifaa kenna. Ulfina siniifaa kenna. Jiraadhu. Mee as koottati. Kottu. Jedhi kaabadhaasaati. Ana jedhu. Ani dubbiin maqirsaaf niitii keechan galiinii jedhee maaf asii dadhaba. Dubbiin akkasii miti. Miti ati. Hirbee kee waan abbadeetu illa xallaqabiin dubbii namaa keecha. Namitti yeroo gammachuuf gatti niitii silaa tatatatatatat jetti maal gochuu keetti gidduu galchaati. Hayi tola. Ani gurbaa waan hin xaraxarin qabaa. Maal xaraxarte? Amma jiituu biratti na biraa hafe. Kaleecha? Ishii. Ishiin amma gazzaba keechaa fuute. Ishii keechaa fuute. Naguma. Fayyaadha. Maalan nagaa si gaafa dhagiifti too maali maal taate? Maaloo gaduma booda dhabe dullootu waan manitti qabdi maal ka? Amma kaayi. Namichi waan jiru hunduma ela zarii isaarraa gara zariitti hundumaa nutti hima. Achuma dhaqna. Warra eenyu dhaqneettu? Warra tolchaa bulii. Achuma wayyu. Oma giddiin qabiin immoo isaa yaadda hin giiftiitu asin jedha silaan dhagee. Warra baaba akka chaanqa wayyu wanna kana yaa gaashee dhakki. Warra baaba kalchaayi. In ta'usuma wayya. Ana mana sin jedhu wayyaa kootu. Sirriidhaan nutti hima. Abbaakko. Mee kootu ani nan arge. Hojiisse. Sirumaa? Kudoo kana biqilaa gama taa'anillee. Isaan kana? Adaraa kenni itti madhi. Ani moo rakkate jala ciiseedhu miti gooftaa maaloo maal taate ati? Gaarii oltani. Nagaadha fayyaadha naguma. Maaloo shiitu rakkateeyyuu akkanatti waasa gaashii dhumtaa himattu shumti machuu wayyaa. Sinis beektu ka rakkadheetu manumaa ka. Sinuu beektu ka. Waaqumti dhugaa keessii barbaade. Karaa beeka. Ciniina garaa qabda? Ni haa gooftaa. Gidee gizee jedhamu gara si waraana? Ni. Malikitaaf asi gaafadha. Sirruma gooftaa. Warqeen badde gazzabni bade maali ni beektaa? Isuma tolii ganna oofaa gooftaa. Taakuu isuma tolii ganna oofaa. Gatii abbaa warraa keeti? Ni gooftaa gosa. Dubartii geetee jedhamtu. Ishiitti kennee haadha manaa koo kana nan ari'aa aniifati waliin jiraanna jedhee raawwateet ishiitti kennee gazzabni ishee harka jira bada gara biraatti ittiin banne gazzabni kun harka jira siifan barbaada abbaa mooraa jedhitina. Akkuma sin jettan naata. Akkuma sin jettan umaa. Irraa fudhadhu kaa mooraati. Tole. Irreecha. Harkumaa qabduu miti reegaa. Ishiigaa. Nagaan nu ta'a. Nagaa jiraata. Maali taarikiin kana fakkaata? Safu. Maaloo geettii koo zaree lafa kaa'e. Maalaadha ko? Kanaan amma waan dubbannu hin qabnu. Ani duraa hin beektaa hin jedha. Nan beeka. Tarattari waan kana beektaa. Tarattare gaashanani waan isaatiin naqaluu deemanii. Maal godhis hin jedhama. Akka barbaadetti gatee gurbaa. Wayi gudi. Waan manumaan beellitti fakkaata sirii maaloo. Gooftaa. Qeemaa san qabaayin qeemaalitti galaa miti. Maal taate? Waan anumaan dhageessitti fakkaata. Maal taate?
dhagaadhe kaama dhagaadhe akeekee haadhati yaadna qarqaarte haa tolu. Maal jechi? Mina mana dhagaadhe. Bakka na gargaare yaadni baaki yaate teen haadhati yaayi. Bakka dhagaadhe bakka birriin kootti bade. Birriin akka bakkaalitti gatte. Ana gurgisi qoqqoo kee haa cuqqaalu. Jiitu sirraa fuudha birri. Warra jiitutti gattee nufni. Akka silaa hiyooti kee wallaalte silaa beekta. Bakka kanatti wal machaa eegaterree jettee tokkoon Fayyaan galee ija kee hin balleessu. Ija kee gorgisee muttee haa balleessu. Jira wayna qaba. Manneen Maal ta'e itti ba? Maal kana gooftaa ko? Si wajjin jiraadha maal ta'e maal gooftaa ko? Imma raattee ijoo. Qooye. Luka ishiin ol kotti. Akkamitti nutti rookisti ishii malee niitiin hin biraan jiru. Afaaj. Ija ishii mana baasitan. Qoricha ramaan itti godhadha. Minaan gaariidha. Manaa silaa biddinatti qabate. Niitiin namoota erti. Eechan midhaan irree gaarii naa ta'aa jira. Maalan dhabe. Mucaa sanyii ishii izbiin kan kolfanaan jedhe. Kanuma irra ittiin ijaara. Koree kana beekate akkas gootamatti namni. Maalan go'a naman na rakkise giiftii too. Naman na rakkise akkuma kee kana dhufanii namni na rakkise. Haala sinan rakkisee moo? Daandii keessa baasa. Akkanatti qe'ee keessatti hoggaa argamtan illee baay'ee nama gammachiistu. Akkuma dheengaddaa shiiloo keessan keessatti marmaramtan sani malee akka hin taane malee jirtu. Maalan ta'e naguma gaariidha. Dhoqqeedhuma dheengaddaa sana akkamittiin haati manaa keetii maal jette ani dhugaa ganamuma ammoo jedhanii waa namaa hoggaatu golfa'anii garuu ofii kee himimmaantu na godhe baay'een gaddaani garuu. Maalan ta'e dhoqqee maal? Maal jechuu keeti? Ati hojjettee xaartee maal jettee ta'e si gootaraa kee duwwaa goote mana namaa ijaaraa jirti. Maali nufi? Hoo yaa idhaannatti dhuftee immoo manaatu dadhabe silaayi. Akkasitti machoofte. Abiddanatti qabsiiste giiftii too deeme niitiinuma na qabdee. Giiftii too na dhiise. Miti badhaasa. Ganamuma achi dhoqqeen sunaan maal sitti fakkaate garuu mana keessatti kafanicha deebitee argite? Anas hin jechaa jiru baay'een isiif gaddaa jira. Qotee bulaa adda durummaa akka taatetti namni dhagaa gandi keenyaan dhagaa meettaan guutuun dhagaa. Otumaa facaastee ta'e gootaraa kee guutuu goote dheengaddaani gabaa keessatti si argeen fe'iisaa kee san hunda argeen waaqa galateeffachaan ture. Namichi kun odoo waaqayyoo qabaate jedheen yaadan ture. Indagana achi gurgurtee deebitee ta'e dhoqqee san keessatti hoggaan si argan baay'een gadda ofii kootiif kan afi. Sitti mudhaan nyoonee. Eechanirree nagaa maalan qaba. Oon gurgures qabeenya kootan gurguraniitiin abiddanitti qabsiiste ganama manaa baheetani nammacha himu. Dhaqeetan agabuu koon bayaan ta'eef xinnuma takka kaati dhuge. Lafti naan mareen kufe malee homaan taan hin machoofne. Homaan dhuun waan tokkicha. Ay badhaasa dhugaan qalladdaati. Inde ammas akkas machooftee kun baarsaa fi bubbee guddaan isaa waliif gadi raasuu sanitti akkas tiraafamtee dhoqqee san keessa hoggaa guutu. Isa haafuuti amma chinsuni tokkoffaa cubbuu keessa galaa jirta lammaffaa mana kee isa akkasitti xaartanii ijoollees qabda haadha manaas qabda akkasitti wajjin xaartanii dafqa kee mana namaatti ijaaraa jirta. Kanaafuu kun ta'uu baate baay'ee gaariidha. Na waaqayyo si eebbisa odoo waaqayyo argatte odoo gooftaa Yesuus argatte inni nagaaf si ta'a mana keessattis kun yaa'inaan ishiinis natti kaate kan jettu san waan dhugaadhaan itti deemta bakka silaa nageenyi mana keessanitti gala. Gooftaa Yesuus hooman kaadiyan kuno na waa deemetan taabota 44 nan kadhadha oofa abbuu ko nabi abbaadaa kanan kadhadha inni na gargaareera. Inni anamma jettu kuni seexana waaqeffachaa uumaan tokkichi kanuma waaqayyoodha. Seexana dhugaan sin jedha maqaa gooftaa Yesuusinaan kana sin jedha. Biyya kana keessatti an jiru hundumtu haala akkasitti namni itti sagadu hundumtu. Maaltu natti dhufe immoo ani saafoo. Akka maalumaafuu baay'een jedhu mee macaafa qulqulluu kana dubbisi. Dubbifadhuti anumayyuu sin jedhu kan isa dubbifadhuti wanna jiru irratti argite ta'e anu booruyyuu kootti naan oonan jette mana kee dhufee ta'e. Maal jechuu keetti maal jechuudha macaafa qulqulluun immoo? Hafuura waaqayyootiin kan barreeffamedha. Gooftaan Yesuus si gargaara garuu ani sitti meen jira isa sitti mee kana fudhachuu. Deem giftito pheenxee deem. Eego gadi sadaraa seeraa baay. Bittiin kan badhaasa. Badisni sumaaf. Waaqayyo si eebbisu. Waaqayyo si gargaaru maal. Deemi giftito narra. Tana jechaa fidan. Hoo sababa natti taati qeeqoo dhuftee nama harkaana godhuudhaaf. Hoo wayi badhaasa. Waaqayyo si eebbisu kana hundaaf. Kanamatti niitii takkitiin na qabdi amma immoo bakka dhufteen beeku takka. Akkanumatti akkam biyya kanan jiraanneef eecha dhaqxee laata qoonqoo ishii
Intalo. Maal godhatee natti hiitaa? Ankooti waan inni hiiqqachaa inni hiitadhaan. Kan immoo kee keessa deemtee na hiitaan. Maal godhan jettu? Maal taal? Sirraadha eegali. Alatti sarrafamee dhufa manatti sarrafamee. Maal nama natti sarrafamee? Maal gochuudha? Maal gochuudha? Ammayyuu. Bakka. Sifa baay'atu. Akkas godhe naa godhe nan deema. Biyyi maal si gaafata? Sifan deema kanaan booda. Inni maal lubbuu si gaafata? Deemuudhaaf maal lubbuu si gaafata? Amma irra jalqabdee illim hin jettu. Illim jedhe. Argameeti illim jette jege lama qaatee argameeti hin jedhe. Illim jedhe kinoo karaa kana baay'ee illim jedhe. Kanaan booda. Deemi! Wanti ati narraa hir'istu farka ittiin hin jiru deemi! Deemi homaa! Deemi kinoo jechuudha! Silaa maal gochuudhaaf qabeenya koo ijoollee kiyyaanan guddifadha maal gochuudha? Biyyan kabajame keessatti ani maqaa koo xureessite. Qabeenyis kunoo, uriinis kunoo. Ijoollee kiyyaanan guddifadha isa! Itti fayyadama. Homaa! Kinaatti naaf waa'ee achirraa barbaadee fakkees! Oo barbaadee allee yaa! Homaa na nukkuun! Na yoo deemi homaa wanti ati narraa hir'istu takka ittiin hin jiru. Deemi! Wanti ati na hundi hin jiru deemi! Wanna homaa fudhadheen bahu qabeenya koo itti fayyadama.
Odeeseen fixuu gochaake odeeseen fixuu gochaake galaana naanna'oo teessooke. Mucattiin sun immoo asirratti laata jiru. Ka'ee tanan gaashee bira dhaqee waanuma inni turee fugaa badda silaa inni sas deebi'ee homaa na gaafatee beeku balbala kana immoo nan cufee deemamuu maalan godha laata. Ka'ee tanan achi deemee dhufa. Nagaan mana kanaaf haa ta'u. Eenyu? Nagumaay. Akkam? Fayyuma. Akkam? Nagaadha. Jirtaay? Jirta. Faati kee Nagaadha. Akkam? Fayyuma. Faati kee Nagumaay. Akkam? Nagum. Qeen akkam? Fayyaadha. Naguma miti? Akkam? Eessa dhaquufne? Gaashee bira deemee tanan iyyuudha. Baay'ee gaariidha. Naguma. Maal kaasilaa hoggaan bahu akkasitti han bahe baay'ee walitti ammas maal laafiddee dhufta? Maal laafiddee dhufta? Deemtes, dhuftes, artes keessaa keessaruma. Naguma miti ati? Naguma. Waaqayyo seenaa jijjiira ka amma akkas hin ta'u. Teeteera dhiyaate haa tolu jira har'a ga'e. Nagaa qabda. Fayyuma buna kanas siidhafi saaraan nan deemee tanan ka'eeyyuudha. Ayi dhufeera. Naguma miti? Naguma. Gaariidha. Fayyuma. Maal abbaash jaalatu achi. Ubbaafadde innaan immoo. Mee harka dhiqadhu kakaa irraa dhuftee. Naguma miti? Naguma. Akkamee mucaan jira miti? Minaan nyaadhu. Kokkaa taa'ee nyaadhu? Amma nyaadhe nan deema jedhe. Wajjin nyaanna ka kophaan nyaadhaa? Lakki. Maa? Kokkaa? In nyaadhu. Amma nyaadhe ni gaashee biran deemee kan keessi jechaadha. Ishi maal taatee yoo nyaatte kophaa kiyya nyaadhaa? Nama na nyaadhu qofa kophaadhuma nyaatta. Maal goota ka birattee maal nuti? Maaltu badee? Inde maaltu keessa jira minaan keessa nasi gadidha? Choomaa rakkinan qabu. Baay'ee gaariidha. Maal godhare minaan immoo anu moggaati deemtu nyaannu nyaanna maal asii godhare? Kadhana haadha manaan biraan qabu. Suman eegaa ture. Oosho siinala? Siri? Maal keessa gadi barbaadde waanuma keessaa fuuti natti mimee minaan maanqaa keessa maal fuutee si? Isa akkana godhuuf na gargaare inni tokkicha innis immoo isa teessoo isaarra jirudha. Kanaafi Waaqayyo na gargaare akka waaqa kadhadhee nyaadhu na gargaareera. Minaan kana argachuu kootti baay'ee gammadeera. Maalaan dhufe oolna abdi duras yaada quuftanii gassi oofa. Oolna abdi minaan yaada oli gajjoorta. Ishi. As kenni gooftaa ko. Gooftaan si haa eebbisu. Gabaan bawwanata. Maaliifii daanan festiyoodha waan ta'eef mee horii qotiyyoota deemanii lafa isaan oolanii dalaalee. Akkasitti ulaalaa gooftaa kophee nu gabaa dhagnaachii waan mataa bineeta harkatti naa qabattee dhufta. Ba'uun barbaanne maaliifii sin egaa naannoo laalee. Mee tumtu baga mana teeche gosh. Baga mana teeche taayi nan deemadhaanooyi.
Maaltu jiraata? Ihii maaltu gara? Waati cabsan maayani nawwaama nama gooftaa koolatti rarra'ee miti maal taate? Ihii? Mee kina keenatti ma dhugush maal taate? Ija si jabee ija si rukutanii eenyu si rukute? Dhuguma baay'ee gaariidha. Ani Qoy! Ergaamii moo timirtii seente kana gooftaa koo? Yee! asuma dhiyootti ka guyyaa keessaa Sirumaa numa toltee maali erga deemte ishiin timirtii si galchite minaanis keessa barbaadda. Inuma siidoo jira siree amma hundumtu haafu lukni maal si ta'ee sitti qeetti gombifamte kana bichaa natti himi. Gara seeraatti ittaan kaadha gooftaa koo maal taate? isa jiraataa ta'e isa teechoo isaa ka taa'u fango. Ni nugusni keenya teessumarra taa mootummaan ima sirruma kana situ warra argee. Mootummaa mootii moototaa kan ta'e innis jiraataa ni ta'e teessoo isaa kan taa'u Yesuus Kiristoos. Maal jechuu keeti? Amma kanaan booda tola shi wanni dhoksun jiru ani fachitti jireenya gaarii wajjin jiraachuudhaaf dur akkaataa sanii nan gala naannootti akkaataan biraan beekama. Haaqati waggaa gabaadhaa dhuftu ani manatti si eeguun konni kun guddaadha. Duri gaarii kecha gangaladhe. Sibichaadha. Oo dhugde maarree? Oo dhugde maaliin dhugisi hin jedhee ani seerumaan kan hin jedhe malee? Inni sun immoo gaarii miti. Gaarii ta'uu dhiisuu isaa bareetu amma erganas of ajjeesoo balleechuudhaa ka'e daandirraa kan na qabe du'arraa kan na deebise. Anaaf jecha immoo du'eessa teessoo isaarra taa'e Iyesuus Kiristoos amaneera. Amma si dhoksuun nan barbaachisu kanaan booda. Iyesuus Kiristoos ishinoo goo shaggaa goote Iyesuus ishinoo ta'e. Shaggaan wajjinuu dhagnaamii maali beekta kiristaanii sanaaf kan na dandeetu? Isa maaram durbarraa dhalate. Waasaa waaqa kan ta'e anaaf si'iif jecha nu fayyisuuf isa dhufeedha. Ani amma wanta irra qabee dhoksuun qabu ani xeenxee ta'e. Badee. Ati moo? Iskuwaanii gooftaa koo maal taate? Ani fati amma. Manni nagaa. Kana kun immoo iyya isaaniitiin qeetti galanii maalo gooftaa ko meetaa amma waan saallalla maali akkana Maal waalaalta? Maali dhareenni nuti? Maal waalaalta garsee qeenamtee biyya nu balleechi maal laalta? maal godhe Qabame ijoollee kanaan. qabamte ishiin Maal qabama? Maali qabama? Ati immoo maali qabama? Maal ta'e? Namichi qe'ina fafeechi qe'ina balleechi awwaala na qawwee maal taatan? Hin qabame reeni maa kana. maal godhe awwaala Maal ta'e waan Namichi qe'ina fafeechi sin jedha gooftaa koo. ijoolleen albaasii moo? Maaliba? Utuu biyya namitti wajjin rakkatu maal gochuu mistira koo gadi baasa. Maal ta'e? Qe'ina xiraa'ee sin jedha ani silaayi. Wayyoo namichi waan malee ta'e gali goota. maal ta'een dubbattu Maali dubbata namichi beekte ta'e gali. Abee. Maali gurba? Gabaan ba'u jedheen ture. Maal taate kana taate gurba? Ayimo. akka dursan ta'uu waan nan barbaachisneef inni kun immoo dhugaa ta'uu isaa Akka dura akka maali? Maali wajjin tamaa gaddaatu? kanaafan ta'e Maalo Maalo korfaa gurba? Anasi jaloni. Korfaa gurba? Kinooti adugu dhuga biyyeen aada koo adugdu. Adugu gazzama kiyyaanan kaffala. Maali ba? Ara abbaa kaisaa aduu. Birriin sooma isatu na fide. Isan na fide natu birrii fide. Gabjeri Adugu. Nagafadhu ni gasho. Dhageessa. Amma boru ganama idiri irratti kottu. Wanti kiyya dubbadhu yoomin albaata dirtanyoota fillee warra afooshati fillee toleere boru ganama idiri irratti kottu. Adisi safara kottu boru idiri irratti. Badhaasa. Adara ayyaana abbaa keetii, adara qe'ee keetii kunoon, adara horii keetii gurbaa adara waaqa. maaloo akkas hin jedhin Adara waaqa, adara jannata abbaa keetii, adara ayyaana abbaa keetii. maaloo akkas hin jedhin Deebi taareen maqaa maalo waan mangoruun dhabe badhaasa maalo. hin deebi'an Deebitu.
Urkusitti hin deebitu akkitti deebitu jira. Urkusi. Era farda du'e beekta. Akka durii ta'ee jira. Baashara gootan waasa akkamii mana keessa deemtee too maal jetta? Maal gootan? Ageessa irratti haadha fuudha. Kanadha bakka nuti. Maaliif namicha akkanatti nu miidhu kun namicha akkatti amantiin taane biyya keenya keessa fide saba kana walitti buusudha. Iddoon taane isin geessudha. Isin gidduutti mul'ate kana immoo nuti maal goona afoosha keenya keessa haquu bichaadha bakka kanuma beeku. Kunoo amma gama jira hoo as ga'e kunoo amma isa eegaa irraa amma ammaatti isuma eegna bakka kanuma. Isin walii galtuu miti jedhan. Bakka kanadha. Maaliif amantiin jirretu biyya keenya seen? Haadhu amma hin eegna kunoo gama ga'e. Maal qaban moo dafeetu as deeme isa iyyuu gaarii godhee. Amma maamiruufaan kaaniitoo nuuf haa eenyu jedhan. Waan jedhan hoo qabaatan. Ana beekna dibakka. Wanta nani jedhu hummata. Namicha kana sabakaa gubaa'ee keessatti garuu ani bulchiisaachitti akka inni ari'amu achi nan godha. Isinis as keessaa iddirii kana keessaa akka isa haqxan as keessaa akka isa balleessitan deebee horii isaatirree hoodue akka hin kaafne horii isaa raaree hoodaqe raaree keessaa akka hin baafne hinnirree waa tokko ta'ee hoodhibame halgaa tokkoon fuutanii mana yaalaa akka hin geessine. Kanaaf kanan sinitti himu. Kanaafuu namittiin tuni hoodute caakkatti hawwaalamtu malee nu biratti sin hawwaalamtu. Hamma garuu as ga'edhanii yoo danda'ame hin gorsinaa lakki hin danda'amu hoo jedhe waan fedha isaa kaa'inumti haa maraxatu. Ani kana bichaan sinin jedhe. Sirriidha kana. Sirriidha kana. Harka keessa walitti rukutaati abboo kana fudhanne jedha. Maali kun tikikkiliidha. Bakka kana. Amma barreessaan keenya ol jedhee waan tokko haa jedhu namicha hin makkara. Ani kanan ani jedhu yaa qamuudha. Uummanni irratti walii galeera. Namichi kun afooshaa keenya keessa taa'uun qabu haa qamuudhaan wanti ani jedhu gama kiyya. Bakka maqaan isaa as gubbaarraa afooshaa keenyarraa afooshaa maaramiiti irraa haa qamu. Irratti walii galtu miti? Akka inni qabu. Bakka isintu walii galee walii galtee keessanii namicha kana maqaa isaa ammaa jammarree hin agna. Yoo garuu maqaan kee jira homaa giddiin qaba kinoo kaasee maal maqaan kee ilaali jira siimuti nu jeeqiin kaashee gosh kaasu achuma turi kaasu. Bakka kanuma indahum namichi kun akka namicha kana maraatudha kaayyoon nuti. Kanuma. Odoo maraatee iyyuu. Maaliif hin dhufne amma maaliif hin dhufne? Mee ammasitti beeka waa jedhan kaafe inni maal goonaa miti. Haa dhufu hin eega. Mee waan jettan qabdu garuu kunoo nu gidduu jiru gooftaan nu gidduu jiru. Mee gooftaan waan jedhan haa jedhan. Makamina achuma siki achuma taa'e. Inta wachi taa'e namana daraseera.